Today we're gonna see about the vector. Vector and Chinese formation wanjo. Tonogaa jechuudha. Akkanatti bifa kanaan kan namtee kan godhamti. Isiin nama even istaandii gaafa goonu isaa yoo dhaabne jechuudha. Fakkeenyaaf yoo dhaabuudhaa yaalla fakkeenyaaf kana akkanatti kana fakkaatti. Sorry. Akkana fakkaata isin digirii 90 uumtee jechuudha. Digirii 90 wanni uumteef isinis maali? Waligaluu gisee inni kun akkuma kallattiin akka gad dhufeen leemirii raayit kallattiin akka dhufeetuma akkatti kunis kallattii waligaluu gisee inni maali? Walitti haa dhufe jechuudha. Perpendicular jechuun maali jechuudha? Waligalee kana asitti jechuudha maali jechuudha digirii qofa meeqa qabaa 90 qabaa jechuudha. Because waligaluudha waan ta'eef yookaan perpendicularidha kennuun kana. Before perpendicular kajiru mo asii maali?